ta'eef ani waa'ee sirba teedii irratti wanti Asumta gaaffii takkan gaafadha. qoy hafixadhu deeqaa takka hafixadhuti saniin booda na gaafattan sheekaa. Jiddumaan qabadhu boodanaa deebistee jechuuf adeeti gaaffii jidduun. Ayyeesh. Gabrummaa fi bilisummaa jecha sadii naa ibsita. Bilisummaa jechuun maal? Gabrummaa jechuun maal dhabuudha? Bilisummaa jechuun maal argatuudha? Hayyee. Gabrummaa jechuun osoo hin barbaadin, osoo hin jaalatin, alagaan bulu, kan hin filatin bulu, yookiin immoo akka barbaadanitti osoo hin taane akka namni biraa barbaadutti jiraachuu jechuudha gabrummaan. Bilisummaa jechuun immoo namni kamiyyuu osoo isa hin ajajin yookiin kana ta'e akkana ta'e jedhee odoo isaaf kana gochuu qabdeedhee daangaa isaaf hin qopheessin yookiin kanarra deemuu qabdeedhee odoo isa hin dhorkin wanti sammuun isaatiif seerri isaaf eeyyamu sanirra gaafa bilisaan deemee jechuudha bilisummaa jechuun. Gara yaada kiyyaatitti gaafa hin deemu har'a sirba teedii afrootiin Oromoon xiqqeeffamee Oromoon tuqameedhanii warri asirra dhufanii nutti himuu yaadanii yookiin nu wajjin haasa'uu barbaadani ani baga dhuftan kanan jedhu. Amaarri isa biyyin jaalatu Oromoon isa biyyin jaalattu gabrummaa jala jiran jechuudha. Amaaraa fi asli eeggataa jirra dabaree naasuuf nu dabaree carraan kaa'unuuti. Tokkoffaa Tokkoffaa uummata waan ta'eef rakkoon qabu sala mormira jiru haasaa carraan haasaa jedhamu. Hawaasa keessatti amansiisaatiin hunduu poolitikaa dandeettan. Sekendii muraasa qabda carraa gaazexanyaa guddaa kennina Buraajii from Kanaada. Laal tokkoffaa ani sabni biraa Abiyyi jibbee jaalateedhaaf miti. Ani Abiyyi kanan jaalachuu danda'u gaafii Oromoo gaafa deebisee biyyaa fi sirna Oromoodhaaf ta'u gaafa hojjeteedha. Kana jechuun immoo Oromoodhaaf qofaa haa hojjetu miti. Oromoon saba biraatii adda wanti inni gaafate hin jiru. Walqixxummaa Oromoon duraan sagaleen keenya jiru. Sagaleen keenya jiru iyyuu maal itti asli? Oromoon duraan Finfinnee gaafa biyya alaa deemtu paaspoortii baafatu kun amma booleen kun guutuun afaan Oromoo dubbattiin jedhanii waan kana. Maali asli Oromoon har'a kan afaan Oromoo dubbachuu jalqabe? Finfinnee keessatti jechuudhumaa fi boolee kana. Eeyyeen Finfinnee keessa boolee keessa namni afaan Oromoo kan dubbachuu jalqabe har'a sirumaayyuu bara amma Oromoon afaan Oromoo Finfinnee keessa dubbachuu qaanaat kan inni deemaa jiru. Because hojii mootummaan kun seeraan ala waan inni hojjechaa jiruuf. Gaafa qeerroon fincila godhee gaafa mootummaan wayyaanee kuftu sani ummanni akkamitti Oromoo jaalatee yookiin ani Oromoo dheedhee kan Oromoo hin taane iyyuu akka kiyyaan eessuma kiyyaan maali kiyyaan ani Oromoo dheechaa ture yaadattanii miti. Har'a Oromoo kamtu afaan Oromoo Finfinneef boolee jalqabumaayyuu Oromoo kamtuudha boolee keessa kan inni deemuu danda'u. Baalagizee yoo ta'een ala warra mootummaa deeggaruun yoo ta'een ala. Galatooma Raajii fudhu. Galatooma asli gabaabseetu man dubbadhaa sagaleen koo furdate qufaan na qabeeraa yuuti. Hunda dura nama 8,000 as jira natti fakkaata 8,000 keessa nu raajitiin foloo godhaa jedhiin. Foloo godhaa yaa. Foloo godhaa akkaataa paartii deeggartaniin giiftillee walii kenna wal jajjabeessa yaa. Warri mormituu kenna warri mootummaa kenna kamtuudha birrii qaba laalla. Warri kun immoo membarii ta'a manni Taanzaaniyaadha waan ta'eef membar hunu jabaadha itti fufi. Galatoomi kamtu qabeenya qabaarra immoo kamtu kaayyoo qabaarratu ta'e gaariidha kanaaf kaayyoon madaala. Hunuma jaraa laalufi. Baankiis qabnadhanii dhaaddataniiruuf hin jedhe. Warra aangorra jirre eegani birrii isintu irra qaba. Ani ka duubaarraa ka'u ka'ati jettirra iddoo ijoodha waan ta'eef. Finfinnee keessa afaan Oromoo dubbatamee ka jedhu kaastu bar duuchuma Finfinnee. Duubni achi miti ka'umsa bakka sii toluu fi jalqabni dubbiin keenya irra ka'ee wayyiitiin kun irra ka'ee waan Oromoo wal godhaa jirtu moo sirbatee dimbaasetu irra Oromoo miidhadha mata duree. Jechuun inni sisumatti laallataa yoo ta'e. Achirraa galee akkasitti dhufa. Anaaf waan ta'e disittiin dhufaa waan sin xuxuxuqxan garuu dubbatamu waan qabu waan jijjiruuf. Wanna tokko obboleessi koo burqaan kaaseera. Namni gaafa akka sa'aatti nyaatu gaafa akka namaa nyaatu hin beelaa jedhanii numa nyaata garuu. Oromoon kaleessa
waan jirurraa xiqqootuma tokko argachuu sana baaqee godhanii bana xalaasa jedhu baaqee godhanii baatanii waan Oromoon fayyadame fakkeessanii deemuun sun cubbuudha. Oromoon ammayyuu waan isa madaaluun hin arganne. Qaama keenya keessaa amma gurraattii ija keenyaa jiru. Gurraattiin ija keenyaa amma isheen xiqqattu beekta. So boolee keessa miti afaan Oromoo akka dubbatamu ka Oromoon qabsaa'e biyya isaarratti masaraa keessatti afaan Oromoon haa dubbatamu qabsaa'e. Kaleessayyuu jaarraa dheeraa dura afaan Oromoo masaraa Gondar keessatti dubbatamaa ture bara warri Yejjuu jiranii jechuudha. Kanaaf amma akka amma jiru kanatti Oromoo waa wal godhe hin qabu. Kan Oromoo godhe mootummaa kanadha. Mootummaan kun qoloo Oromoo jala dhokateetu Oromoon saboota biraa biratti akka jibbamu, Oromoon akka inni humna hin qabne ta'e jechuudha. Mootummaan mootummaa Oromoon of jedhu kun wadala harreeti. Wadalli harree yoo magaalaa dhattu waarraas hin oolchu. Abbuma argitu harree kee koree gala. Ijoolleen kun ijoollee Oromooti dhiigaan Oromummaa isaanii irraan gitu. Irraas hin mulqu Oromoodha. Ammoo Oromoo waan fayyanne Oromoon hin miidhame maaliin kallattii hundaan tokko isa ustaas kaasan ammasila. Daangaan Oromiyaa hin abbaa dhabe. Har'a Wallagga keessatti Oromoo miti kan nu ajjeesaa jiru faannoodha. Faannoo kan hin dhechisu mootummaadha. Kaleessa Abashaadhuma qottee sangaa tiksitee nuu bushitu har'a laphee dhiittee Abiyyi dhufee nu ajjeesuutti kaate. Kaleessa maa nun ajjeesne? Har'a Oromiyaan daangaan ishee kabajaa hin qabu. Dirra Dawaa miti. Dhiisi ati Wallagga miti. Dhiisi Walloo miti. Warra daangaarra jiru. As kottu Arsii bahaa deemi. Siraaroo irraa qabiiti ilaali. Lafa itti Sidaamaan fudhatee jiru jechuudha. Gaambeellaa irraa Qeellam Wallaggaa irraa ilaali. Daangaan Oromoo kabajaa hin qabu. Minjaar kun as Tuulama bahaa Karrayyuu irraa yoo laalte daangaan dhufeetu eessa gaa? Adaamaa jala dhufee gaa. Daangaan Oromoo kabajaa hin qabu. Oromoon illee kabajaa hin qabu. Finfinnee keessa namni 3-4 eerpoortii taa'ee afaan Oromoo sitti haasa'u yookiin immoo immigireeshinii ta'ee paarpoortii baafachuu gaafa sitti haasa'u hin laaliin. Barri irreecha irreeffachuu dadhabeetu 3-4-5 ta'een adeemu 20-30 ta'ee adeema Finfinnee keessatti jechuudha. Oromoon maal qaba amma Finfinnee ati jettu kana keessa? Kaleessa Oromoo eessa turte Finfinneen? Finfinneen beeki daangilaatti yookiin mooxaatti yookiin eessatti hin guddanne. Finfinneen lafa Tuulamaa irratti guddatte jechuudha. Tuulama gaafa Oromoo buqqistu immoo uummata lubbuun jiru qofaa miti. Reeffa isaallee bakka awwaala isaanii diiganii mana irratti ijaarratu. Reeffa Oromoollee jechuudha. Oromoon daangaan isaa kabajaa dhabe jechuudha. Gama biraatiin wantoonni Oromoo irraan ga'ani. Bara wayyaanee keessa namoota ajjeefaman lakkaa'uu dandeessa. Namoota dhabaman lakkaa'uu dandeessa. Namoota qoloxii isaaniitti xaarmusiin hidhame lakkaa'uu dandeessa. Kaleessa siyaasaatti hirmaattu yoo ta'e jiraachumayyuu numa dandeessa. Har'a bara Oromoon maneedhaa keessaati haati ganama nyaata geessiteetu galgalammoo reeffa isaa bo'oo lolaa keessaa argatti hidhatte jechuudha. Kana caalaa maaltu sitti dhufa jechuudha. Har'a kaleessa yoo xiqqaate Finfinneen ka Oromooti jedhee Oromoon itti qabsaa'u kana waa'ee Teedii Afroo haasa'u uummanni Oromoo. Waa'ee Teedii Afroo qeeqa. Teedii Afroo maaf qeeqa? Dabballeen PPU dhaabatee Finfinneen ka saba hundumaati jedhu jira. Teediin yaada sana qaboo dubbate rakkoo maal qaba? Akka mootummaattu jechuudha. Kun mootummaan kun qoloo Oromoo jala dhokatee waan Oromoo miidheedha. Lubbuun mootummaa Ganaa itti mari'anna warra jedhu haa jira amma mucaan duraan mooraa qabsoo keessa ture iyyuu ka Oromoon hayyuu guddatti beektu Finfinnee kan ganaa mari'atamne jedhe Biraan Leenjisu. Kana jechuudha. Ummatuma kana yaadachiisuuf. Gama biraatiin amma obboleessi ko sila kaasaa ture with due respect nan kabajaa ayyaanaatiin yaada garaagaraa qabaannus Oromoo jechuun jedhaan TPLF wajjin hojjechuudha. TPLF hojjechuu miti maal abbaan TPLF iyyuu abbaa warra kanaati beeki. Abbaan PP eenyudha TPLF abbaadha ishee caalaa maaltu fira. Isaan caalaa wanti walitti firoomu hin jiru jechuudha. Kan ammoo maaliin argine? Waan Taanzaaniyaa kaastu, waan biraa kaastu eeyyee nun wal biratti Marroofaa biyyi Shimallis, Daawud, Jawaar, Mararaa wal biratti arguu barbaanna. Garuu immoo Shimallisiif Abiyyi, Daawudiif Mararaa fi Jawaariin ari'aniitu Geetaachoo Raddaa obboleessa kooti jedhanii hammatu. Obboleessa keenya. Kanaafi akkamiin obbolaan keenya jennee wal waamna. Dhaqaa obboleessa keessanitti dhaqaa wajjin hojjedhaa jennee dhiibuuf warri mootummaa morminu jalqaba warrumti mootummaa jedhanii kun anoo Oromoo dhadhanii isaan Oromoo akka obboleessaatti ilaalanii dirqisiisnee ebel obboleessa keeti akkamitti jenna.
Mee naaf himi. Jawaar caalaa namni aangootti ol isaan qabee hin jiru. Qeerroo caalaa namni aangootti isaan baasee hin jiru. Har'a qeerroon qawwee fudhatee bosona jira. Har'a Jawaar ari'amee biyya alaa jira. Har'a bilisummaa Oromoo gophoo xiqqoo tokko keessatti sakaalamee taa'a jechuudha. Har'a walqixxee warra namoota muraasaa godhaa jira. Har'a paartii kaleessa KFO fi at least OPCO'n mormituu ta'anii biyya socho'an keessatti IHAPaan waggaa 50-60 dura Hayilee Fidaafaa Sannaa Ilkeefaa fannisiiste har'a Wallagga keessatti iccuu taatee dorgomaa jirti har'a IHAPaan. IHAPaan kaleessa shurrubbaa dhaattee dargaggoota Oromoo Hayilee Sillaasee kuffiisan Finfinnee keessatti ficcisiisaa turte babbareeddee foddaa TV mootummaan dabarsu keessatti Oromoo arrabsaa jirti jechuudha. Har'a Oromoon hin barbaachisu biyya Oromiyaa jedhamtu hin jirtu jedhame jechuudha. Kana argine jechuudha. Har'a G-wordiitiin nu waamsisaniitu faannoo mootummaan hidhachiiseetu G-wordii waamsisanii gaallaa na'u irra da'u jedhanii morma nu muraa jiru jechuudha. Kana caalaa qaanii maaltu jira? Wanti tokko wanti naalamne tokko jira. Wanti naalamne maali? Wanta mul'attu xixiqqoo tokko fuuldura qabanii wanta isaan socho'an jira. Inni sun nu madaalu, Oromoon madaalu nu saba guddaadha, biyya sanatti abbaadha. Akka Oromootti gatiitti baasneera, jijjiirama kanaaf wareegama kaffalamu Oromoon kaffaleera. So Huseeniif Mahaammadiif Lalisaaf gammachuun hin qotuu kan ekspoorti godhu Gabra Tsaadiqiif Shawaan Daanyedha har'ayyuu. Biyya alaa jira tokkoon kee Awuroopaas taatu Kaanaadaas haa taatu Ameerikaa. Mee konfinaansi istoorii dhaqiitii qabeenya shiroo biyyaa dhufuu fi barbaree biyyaa dhufuu fi buna biyyaa ekspoorti ta'ee dhufurra laalii dhaqeenya eenyu akka qabeenya keetti gargaaramaa jiru. So simboliidha jechuudha. Homaa waan qabnu hin jiru. Kaleessa warra miiliyoona 6 ta'etu humna qabatee jira. Mootummaa akka aangootti yoo fudhatte poortifooloo biyya sanaa lafa keessa yoo laalte ministeera 22 jiru keessaa ministeera deetaa sadarkaa daarekteeraatti yoo laalte tokko hin jiru. Finfinnee keessatti Addis Ababa Mikir Beetisa jedhamu keessaa Adaanechitu kantiibaadha malee kifla katamaa hundumaa kan bushuu Habashaadhaa beeke. Oromoon maal qabdi Finfinnee keessatti buraayyuutti qofaadha kan ishee maajoriitii taatee jirtu. Galaanitti bakka biraatti eessattuu Oromoon tokko maajoriitii yuun qabdutu lakkaa'e jette. Maadha qaba? Kaaree meetirii 200 qabu warri tufaamuna lafa isaanii irratti jechuudha. Waan qaban hin qaban. Maal qabna? Hin qabnu jechuudha. Yeroon kana jedhu immoo wanti ta'uu qabu akka Oromootti laal maqmaaqsata akkan siniin jedha. Namicha keessummaa mana namaa dhaqe. Haatis qofaa buna tumti, abbaanis qofaa buna tuma, mucaan qofaa buna tuma. Abbaan manaa haadha manoo ka keessummaa fidii jedheen. Keessummaan bitaatti galee bunni mooyyeema tokkotti tumamaa kanan beeku jedhee. Laallaani lakkii maal mana tokko keessa teessanii mooyyee meeqatti tumattu jennaani lakkii akki nutti jirru ta'e akkasii mana tokko keessa yoo jiraanneyyuu jedhee jedhan. Nuyin kun Oromo jenna malee iddootti tuttumnu kana keessaa baanee Oromoo yoo wal tokkoon bakka takkatti tumate malee bu'aan finna. An dhuma isaanitti jechuudha. Mootummaan kun rakkoo nutti dhalee ga'ee leencaa qaba malee mootummaan kunis rakkoo Oromoo qofaaniiku, Jawaaris rakkoo Oromoo qofaaniiku, Mararaanis qofaaniiku, Daawudis qofaaniiku, Marroonis qofaaniiku. Yoo warri kun walitti dhufan rakkoon Oromoo hiikamuu danda'a. Kana gochuuf immoo nutu dhiibee walitti fiduu qaba. Waan kaabaa jettan kana isinni mormus inni biyya bulchus kaabatti hidhachuun bu'aan qabu. Kun yaada raajiiti. Ani Tigireettis Amaaratti hidhannees waan qabsoo goonu hin jiru. Oromoon gatii baaseera saba of danda'ee qabsoosaa galmaan ga'achuu danda'udha. Hirkattummaan nun feesisu. Kaleessa Waaqoo guutuu faan hirkanne. Kaleessa jaarraan faan hin hirkanne. Kaleessa warri abaa'oo hundeesse hin hirkanne. Kanaaf hirkattummaan eenyuuf hin fayyadu. Warri mootummaa keessa jiranis asitti uummata isaanii Oromoo dhiisanii Tamasgan Xurunee 4 kiiloo kaa'ee Abiyyi dhimmatti Oromoon ceesisa jedhu hin qabu jechuudha. Yoo warri mootummaa mormus immoo obboleessa isaanii Shimallisiif Abiyyiin dhiisanii Zammanee Kaaseefaa wajjin hojjenne jedhanis ani hin deeggaru akka namaatti jechuudha. Oromoo arboomsuun nu feesisa. Barbaaddu Oromiyaa ijaarradhu, barbaaddu Itoophiyaa akkasii ta'utti ijaarradhu, barbaaddu ollaa godhadhu. Oromoo yoo cimeen ala Oromoon dadhabduu Itoophiyaa keessattis deebiin argattu of dandeesses jiraachuu hin dandeessu. Kana gochuu irratti hojjechuutu nu feesisa. Yeroo kana goonu immoo abbaan badiif iddoon badii beekamuu danda'a. Har'a peejii kora dhaqaa laala haadha Nimoonaa Caalii isheen boossu maxxanseera.
Wayyaaneenis hin boossisa haadha ni moona. PPnis hin boossisa haadha ni moona. Kanaa booda boo'uun qabdu haadha ni moona. Kana jechuun Oromiyaan boo'aa jirti jechuudha. Oromiyaan boo'aa jirti. Anaaf isin caalaa Oromoon gatiin ni baasaa jiru. Ka keessa darbeef ka irra jiru kan itti dhufutu hamaadha. Kasi achitti dhufu. Kaleessa waa'ee Habashaa sooftaati, waa'ee siyaasa kaabaa soofta. Har'a Guraageen markaatoo keessatti handhuura kee qabattee jirti. Qabeenyi Finfinnee keessa jiru ka saba biraati. Oromoon oma tokko hin qabu bakka. Laayilaayu gabsi noonuun jedhaniiru gabsi oma tokko hin jiru. Qabeenya qabnu hin jiru. Har'a Oromoon barataa hin jiru. Oromiyaa keessatti manneen barumsaa kaampii waraanaa ta'aniiru. Dhaloonni baratee ka'ussiif hin jiru jechuudha. Kanaaf Oromoon dhaabbatee of ilaalee iddoo amma jirurraa mootummaan kun keessuma Oromootti bakka gochuu irratti ga'ee leencaa qaba. Gattaa'ee obbolaansaa wajjin mari'atee Oromoon of danda'ee biyya isaa taatu sirna isaa ta'u ijaarrachuuti safeessisan jedha. Galatooma. Thank you so much. Thank you. Ulfaadha. Asli yeroo nuu kenniga taayimiidha yoo namni haasa'e. Taayim- Awun camadaa kan Naayiroobii irraa fuudhamee deebi'ee ichirra shaname. Abiyyi Ahmad namni gartee isaa keessaa basaasee akka innichi deebi'ee rashanu hagod isa. Namichi kun durumaanuu Opiidiyoo wanni uumamteef qabsoo Oromoo dura dhaabbachuuf uumamte. Dhiigaan Oromoo ta'uu dandeessi. Dhiigan laalu. Akkuma amantii Muslimaati. Mahammad Kamaal Hussein taatee yoo salaatteen soomanne azaaba seenta. Kabbadaa tarrafaa Ati kan inni akkasitti Oromoo basaasee ajjeesuu beektu abbichuu koo'ettee maalatti faarsaa dhutanii baatee shan jedhu. sanii sittiin sii dhufaa dhageeffadhu. Gaafii daayirektii akkana deebisi. Amma gaafii qaxxaamuroo haasa'utti. Dhimmi haasaa jiru dhimma uummataati waan ta'eef. Gaafa abbichuu gaafaan Eega namichi kun ka Oromoo ajjiisisaa ture taate maaliif abbichuu koo jettee qabaan si dadhabdee porofaayilii kaattee nutti faarsatte nama ajjeesu. Haa dhageeffadhu siif hin deebisa. Abbichuu koo ana qofaa miti kajee addunyaa guutuu jee dooktaraa fi beekaa wallaalaa jee. Ajjeesisuu kana nutti himaa jirtare. Anammaa abbichuu koo yaa ture amma sin jedha fakkeenyaaf anamma fakkeenyaaf akka soddaa tokkootti dhageeffadhu. Qoy. Gaafii daayirektii naa deebisuu qabdan amma. Gizee namichi kun mana Amaarasitti isin gaafatu me deebiftanii teeniis wal isin qabee namni illee agumaachitti isin dhageeffata dirqama Amaara ta'uu hin qabu isin gaafii kiyya deebisuuf. Ila abbichuu anammallee gama siyaasaa keessaa forgeet yoo taane nuti amma walitti jaalatanii jibbitanii dhala soddaadha. Warra aggaarotii bashaashaadha ijoollee bashaati warra jaartii xiyyaati soddaa fi duudaa lafaa ka'anii anamma gara soddummaatiin kabajaa abbichuu jedhaa nama fakkeenyaaf osoo dhaqee osoo biyya galee akka soddaatitti. Akka doktor Oromoo tokko hin taane akka soddaatitti 4 kiiloo dhaqee na simachuu danda'a jechuudha soddaadha jechuudha faamiliidha nuti. Ati anamma aangilii warra firoomatiin kabajaa jira jechuudha. Nama fakkeenyaaf anamma badiin inni qabu waan biraati amaacheenoo shiggireellam soddummaa saniin kabajaa. Ati ka akka inni nama ajjeesisiisu beeytu dalagaa isaa beeytu basasaa ta'u beeytu maaliif nuun cinqaa turte gaafa jawaarfaa hidhaa tura. Duuba nagaa targaafuma reefuu barsiifin deebisayyuu irra deddeebitaa bara soddummaa seesan isin soddaataa sun dhimma keenyaa miti siifiis mirga keeti sun si galee waan oromummaa walii galchuun jiru namni mililikiinuu soddataa. So wanniin ammaan gaafii teetiif wanniin deebisii kennu maaliif abbichuu jechaa turte anaa miti waan gartee namni tokko waan dhaabni isaa murteesse. Waan hayyoonni wajji hojjetan murteesse ni fudhatanii jechuudha. Gaafa jijjiiramni dhufu Jaawar Mahammad kabajamaan warra Oromoo kana walii yaamee warruma karaajii guddataa kana fa'aa walii yaamee kadhatee dadhabee jechuudha. Si gala tokko ta'a jijjiiramni dhufuuf deema. Qabsoo Oromoo hamaal galchoo jira gaafas maalii jira ni beekta. Dhaabbolee Oromoo guutuu kadhatee dadhabee jechuudha. So eega kadhatee dadhabee gartee wanni tun nu harkaa bahurra Opiidiyoon kar tokko dhayitu gartee isii jala maxxanneeti over confidence wanni namni irratti tahee qeeroon raayyaan ittisaa kun hin diigamu jee qophaa'ee so mari'atameeti gartee waan kana deeggarreeti lib goonee harkaa fuunee akka keenya deeffannaatu mari'atamee waan tahamee jechuu si galee sun waan sheekka abbutaa qoftiin kophaa murteessee miti. Waan namni akkam dhokatanii ajjeessu turtanii.
So amma bara akka ijoollee TikTokitti naasoo hidhu kan nama siyaasatti haasa'u jira. So sanii Surraa gaggabaabsa maaloo. sunsanii jedhaniituma bira kutan laalu. Gii namni xiqqoo hintii namaa kenne siyaasa keessa bira kutanii jechuudha. So akkasitti nama nu qofaa miti nama hunda deeggaruu ture gaafa jijjiirama addunyaa shawwadeeti noobeelii fudhatee jechuudha. Dabarsi tamma ijaaramiinsa OPDOtiin sii deebi'a. Obboleessa kasi godhu haayyoodha malee sigalee dhiigaa miti siyaasaa keessatti sigalee. Amma jaawarii abiyyi yoo jaawar arke obboleessa kiyya bireedaayyee barati dhiiga kiyyaa jeete hammatee dhungata sigalee. Dhungatu jechuun ijjeesaa jechuun maaliif kaayyoo isaa dura dhaabbachuu jira jechuudha. Obboleeyyanii waan juu kanaan uummata shawwaduu dhaabuu qabdanii jechuudha sigalee. Wanni obboleeyyanii jedhamu jirtu. Osoo obboleeyyan tahee ama 8 obboleeyyan isaatii wajji haasa'uu dhiise osoo humna biyya sanii harkaa qabu osoo baankii fi taankii harkaa qabu waan fedhe muree murteessuu danda'u sigalee saba kanaa osoon gaafii takkan deebisin hayyoota Oromoo kaan baqachiisee kaan ari'ee kaan hidhatti galchee gartee raggatee gubbaan taa'uu jechuudha. Dabarsiiti ammaas ta Hamzaati irra utaaleetumaan waan nadhagayame akka mormaa mootummaa deebisaa jechuudha. Sheekh Hamzaati wallaalaan namni humaan beeyne siyaasaa maal godhaa jedha sigalee. Abiyyi mee maal beeka? Mee yuunivarsiitii Abiyyi irraa giraajeeshin godhe. Amma fakkeenya Jaawar Maammayyoo maqaa isaa naayite Kolumbiyaa yuunivarsiitii qara'ee dhufu sii dhufu Google gubbaa yoo dhayite. Mee bakkuma Abiyyi irraa qara'ee fiti. Injiru jechuun namuu markaattooyi digirii bitatee sigalee qara'u jira barumsaanis gartee nama wallaalaa nama beekaa nama digirii qabu ol haasa'u jira yaada bireedaa maddisiisuu danda'u jira nama gartee barataa wallaalaa gad aboo muutirra haa egaa xaxxeeyyiitiitu mukan baadimmeetuma. Tolcha. Ayyee nama TikTok haarawaati oofe. So Welcome Tolcha again. Aishi. So akkasitti gartee wallaalumaatu ammaa biyya bulchu jira wallaala saatuutu biyya harkaa facaasee saniifu gartee biyya ififu wallaala irraa dhaqqabu jirra malee wallaalaan siyaasaa dubbachuun qabu maal arrabsuun qabu miitirqishoo arrabsuun qabu kajaamu hin jiru jechuudha. Ta'arrabaa ati jettettiin sii dhufu siyaasaa keessa gartee hayyoonni gurguddaan Ameerikaa kunu wal arrabsanii bada kajaartee abaluuti hojjira fe ati abaluu dhungate kamaarree ta'e jedhaniiti gartee siyaasarra wal qeeqaa wajjiyaa'u jiranii jechuudha. Siyaasaa keessa qeedhi ni jira, arrabni ni jira. So kan irratti hojjetamuu qabu maalirra xiyyeeffatanidha. Kalaalamuu qabu malee gartee wanti xiqqoo tanaa miti. Uummanni Oromoo ajandaan kun wanni gad dhufeef silaa arra dheengadda dubbiin oowwiteetii deemuu turte jechuudha. Ajandaa kana jijjiiruuf dursa ajandaa abdiillee gad dhufee ajandaa san namni jalaa qabuu didee jechuudha. Tokkoffaa mootummaan arra gartee obboleeyyan maarree dhajuu abdiillee Oromoo akkas godhe mileenaan buqqaase. Beeta mangistii bira jibbitaman abdiillee yoo dhayite. Riippaabilikaan gaardiin eeggamu jira jechuudha. Sigalee osoo yakka dila godhe san tokkoof ittiin gaafatamin ilmi Oromoo tokko ka Oromoo dhiiga qabu sila abdiillee arra riippaabilikaan gaardiin eegee akkasittiin bashannansiisu jechuudha. So ni didame ajandaan abdiillee hoggii didamu ajandaa teedii afroo kanaan dhufeef. Akka gartee an amma mari'atanii ajandaa kana teedii fi abiyyi waliin mari'atanii gaffidan warri mootummaa mormujuu kana an hinjuu akkas galee. Rabbumaan nasiibaa walirra oolche malee teediin Ayyee galatooma sheekkaam thank you so much. Waan ofii. Asli ko akkam jirta? Dr. Asli tokkichuman dubbadheem daqiiqaa tokko naa kennitu hojii seenuu fani. If you don't mind one of you please. It's okay. Asai bareedu. Okay, galatooma hundumti keessan waan gaarii dubbattanii gaa burqaa fi ayyaana raajii hundumti keessan iyyuu sheeka keenya kaabutta bakka isin jirtanitti dubbachuun inni ulfaata. Haa ta'u garuu I'm gonna say what I need to say. Dhugaa dubbachuudhaaf amma waa'ee emotional ta'uu arraba walitti darbuu kana Dr. Asli namni abbaarraa du'e jira haadharraa du'e jira. Politika akka Afrikaan kun politika akka Western miti. Afaaniin duwwaa miti. Kan nama sirraa ajjeesaa, sirraa hidhaa, obboleessa kee dhabaa rakkina kanaafuu
madaa dubbata namni yeroo tokko tokkochaadha. That's why we become emotional malee osoo politika akka biyya westernii kana teessee hojjetu. Erfoona sirreeffadhu caaltu. Okay, I'm sorry. Akka westernii kana teessee waliin haasoftee kuni sirrii kuni badaadha jettee afaanumaaniin saba kee mari'attee waan gootte gaarii ture. Garuu western Afrikaa kuni si ajjeesu. Obboleessa kee ajjeesu, haadha kee ajjeesu, wasiila kee ajjeesu. Kanaafuu rakkina suntu nurra jiraayii akka malee emotional taanii haasofna. Taansine waa economically intini haasa'ee ture Raajii fi no eenyudha someone haasa'ee ture waa saba keenya jechaadha. Osoo search gootanii Oromoo irraa waan hundi warqee namboo bunni namboo wanta export ta'u hundi nurraa ba'a. Garuu osoo laaltanii sooressa Itoophiyaa keessa search gootan biyya alaa kana keessatti illee tokko illee hin jiru. Maaliif mangistiidhaan waan nurratti hojjetamuuf resoursiin an keenyadha nuti garuu waa tokko hin qabu. Richest Ethiopian people osoo jettee Tigreef Amaara maqaa Tigreef Amaara taasisee yaa. Oromoon tokko achi keessa hin jirtu. Baay'ee nama gaddisiisa. Warqiin, albuunni, nyaanni wanta export ta'u hundi foon jettanii furuutii jetta addunyaa sun keessa harka 90 Oromiyaa irraa yaa. Hiyyeeyyii irraa gadi moo. Jala kun gibira kafaluun tokkoffaa baay'ee kabadhaafamaa jiru Oromoo miti hin jiruun. Argitee Dr. Silikiyyaa. Mee namni tokko qabna turre sallee biyya irraa ari'aniitiin isa sodaree qabu sun namicha warraa bashaa irra Oromoo arrabsitu warqee asirraa laataa fi oola. Dhugaa jiru walitti mun barbaachisaadha. Osoo ko namni du'uu baate seeraan haasofni rakkina hin qabu. Amma politika boo'ichaa nu hin jedhu. Hamboo immoo isaanidha taankii baankii qabatanii maal nuti illee madoofnee boonya isaan maal isaa boosarra yaa'anii nuti madoofnee taati nurraa duuteet abbaan nurraa hidhameet obboleessi nurraa du'eet boonya. Isaanii baankiif taankii baatanii nurratti bobboohaa oolu. Harka nurra qabaa. Saba keessan gannaa gavarmantii deeggaramu ko saba keessa dhaabbatanii taasisee dhiibaadha. Saba keessa dhaabbatteetiin sabarra harka qabdeen malee haadha kee duutu hin dhageenye abbaa kee du'u hin dhageenye obboleessa kee du'u akkana hiyyeessa kalee keessaa dhiitamu argaa akkas jechuun kuni gadhummaarraa gadeeta. Ani dhugaa rabbii gowwummaa maalii maalti fira turraa qaanaa jedha nuti sirraa qaanofne. Maafaan Oromiyaa irra ta'u kun riijinii Amaaraa hin taane riijinii Tigraay maaf hin taane. Qawwee baateen harka duwwaa ilmaan Oromoo hin akka marmaan citu hin akkana ta'u maaf sintin dhagahamu kan man jedhan ani politika beekee miti. By the way namicha Ameerikaa Bush kunillee politika beekee miti. Politika saayinsii barachuun qabdu. Politika saayinsii barachuu qaban akka Jawaar Faati biyya walitti qabanii dippiloomaasii hojjechuudhaaf waan hundaaf malee Abiyyis politika baratee miti. Doonaald Tiraamp politika baratanii miti. Rakkina saba kee beekta warri politika immoo aangoo qabatallee saba kee tajaajiluuf malee saba kee cabsitee dhiittee eenyummaa kitti agarsiisuuf miti. Warri aangoo barbaadan Oromiyaan gaafa bilisoomte gaafa aniifat walii gallee biyya keenya ol qabne aangooyyuu nama biraatii kennitu huma argattu hin cinqamiina kana caala sooromsitu kana caala argattu saba keessan bira dhaabadhaa. Gadhummaadha saba ofii bichaa dhaabachuun jarri isinitti kolfitiin osoo isin kabajee ko Abiyyi nuti arrabsamnu osoo piippiin isin kabajee akka Habashaa kabajju nuti arrabsamnu turre. Haati Oromoon cabdu turte. Kabaja isin irraa dhabanii nu cabsaa jiru. Gandillee nu arrabsu turte. Maaliifin isin sodaatu kaa? Dadhabina keessatti nu cabsaa jira. Dadhabina keessatti nu rukuchaa jira. Yaalmaan Oromoo kun beekumsa hin barbaadu. Sabaaf iyyina nuti. Saba keenyaan malee waa tokko irraa barbaanne miti. Isinis immoo waan isinitti mul'ate sodaa malee. Goota Oromoo kana soosaayitii kana baatee namni akkam sodaata. Goota Oromoo kana baatee akkam sodaata. Sabaan mana baay'atu baattee eenyu baashii sodaata. Ana baattee moo? Haacaaluu fa'aa baattee moo? Jawaar fa'aa baattee eenyu baashii sodaata. Saba Oromoo miliyoona 60 ol baattee eenyu sodaata. Maal achi qaba achi qabaan Oromoon ko hannama hatinaa kennin jenneem Gondaraan koo godhi Maqaleen koo godhin jenneem Oromiyaa irratti garaan koo hin citu Oromiyaatti kaleen koo hin cabiin warri dheengadda jijjiirama fidan mana dhaan seenii taa'ee danda'an fa ani eenyu warra TPLF hin hojjetu taa'ee danda'an mana dhagash waggaa meeqa kana godhee dhufe mee eenyuun sabni mee dhugaa rabbi nu too maraanne wallaalaa yoo haa taanu mee harka nu fuudhaati bakkaan nu gahaa mee nun qaanessiina kan man jedhan galatooma.